bang. Cuma sagaltama nyata menawan senaja. Cuma sadete gue. Santana. Tessi. Santana. Tessi. Ancora. Bagus. What a smile. What a smile. Thank you so much, guys. Enggak. I'm new sign what's guys. I'm new sign what's That's me, Kay. Thank you so much. Pumula asking, guys. Thank you. Thank you so much. Ready? Oh yeah, Santana, congratulations, sister. አመሰግናለሁ። አንተም ኮንግራ ሁላችሁም ቤተሰብ ማለት ነው። ደስ የሚል ጌም ነበር። አመሰግናለሁ። እሺ Thank you. እንኳን ደስ አለሽ። Thank you so much. Ready? Bye bye. Guys, dhugaa rabbii dubbachuudhaaf rakkoon teeknikaan mudate dabalatee qabxii xiqqoon injifatamuu yaa'u nu barate. Anyways, akka injifatamnetti osoo hin ta'in akkuma injifannetti ilaaluu danda'u qabna. Rakkoon adda addaa waan nu mudateef faamilii kiyya dhugaa rabbii jechi isiniin qabu galatoomaa ulfaadhaa isinii galee waan dandeessan hunda gootanii jirtan dirqama isinirraa barbaachisu hunda baatanii jirtanii maalan jira xiyyitii maarkoos aslii awwalee mubaarik obsaa saaraa malikaa keevin abdii kuwiin gammadaa warri irra na haga gubbaatti jirtan hundi keessan dubbisee fixuu hin danda'u dhugaa rabbii waan dandeessan gootanii galatoomaa ulfaadhaa namoonni osoo isiniin mijatin haftanillee mootu ulfaadhaa galatoomaa warri taaptaabii kooppiliinkii profaayilii na kaa'attanii piroomooshinii naa gochuudhaan dhiphachaa turtanillee hundi keessan galata onnee irraa madde isinii galchuun barbaada. Akkasii ulfaadhaa dhugaa rabbiis okkee noormaalimatti ilaalaa geemiin tokkotu injifata saanummoo qabxii leenca sadiin injifatamne waan ta'eef itis okkee waan isin yaachisu tokkollee hin qabu. Itis okkee jedhaatuma qabadhaa ishee akkasii gastii seenatiniin dubbadhaa. Itis okkee gastii inaante nama galcha modereetara namni qabu hin jira manni haareyaa gaayis manni mana giftaroonni kiyya modereetaran qaban kun manni haaraa ummata badhe laa ilaaha illallah. Si harkisa arti lama warri qeerroo jee salaam no ሰላም ሬዲ ትንሽ በና ያ it's okay ትንሽ ነው I think gara ko teknikan mudate kana kuma kudanna jenne jejjebe sinaga Aboraso injifattetta tokkofaani wala namoonni nufne jira leenca sadiinu man dhabamu warri koote maan idrisi chaansii sana namni mo'ate bara kan goosa kanana godhe jechuudha. betam Kaunti mucoo irratti ilillee nuti bar biloogii keessaa nama baase turee jira beeyta biloogii keessa nama baafna rakkoodha kan koo biloogii keessa nama baasee naannaa adabe. Maalin beekoo naannoo guys family follow godhadha follow ol godhaani manallee follow godha manni haareya aga sun adabbii keessa bahutti kanaa follow godhadha manichumaa follow godhadha galatoomaa dhugaa rabbii hundi keessanu thank you so much maalan jira mangistii kiyya jecha siin qabu obboleessa qaalii fi gaarii dhugaa galatoomi namoonni birallee hundi keessan galatoomadha waan danda'amu hundaa namni danda'u hunduu godheera itis okay anamma gara kiyyaan normaala geemiin akkasuma tokkoon injifatamaa is normal waan haaraan qabu jechuu barbaadetti rakkoon mudateef immoo gaara deebinee ammas dhiifama jenna rakkoma teeknikaati waan akkasi guys wal galchaa modereetara isinii kenna
Bakka family, thank you all of you. I miss you. Hundi keessan iyyuu follow godhaa gitarota warra sirra jiranoo bakka isinii gadhiisaa. Homaa jechuu miti. Akkaawuntiin maksaa barbaadha. Reedi maal seete beektaa dogoggorri uumame isaan giiftii jalqabaa irratti kennan beektee malee giiftii nutu caala si caalama garuu jalqaba irratti kennan isaan jalqaba irratti dabiliin sadii sabne fayyadamanii nu bira taran dhugaadha. yaa amma dabilii sana hin gargaaramne nuti akkuma waan moo'atte jechuu barbaadeeti. Dabiliin hin dhufne yaa. Dhugaadha abshir. Ammas okay normaali baabar. Game wat akkasi. Ready inuma mo'atte kana mo'atte jenna malee hin mo'amte hin jennu maaliifi ani akkaawuntii isa kana sin barree ammas immoo geemiin kee dhiyeenya qabame ani nageenya ammuman arge keessaallee hin qabu wallaahi keessaan dhabeeyyuu yoo rabbi jedhe egaa fatanaan inuma baay'ataanni keenya kun. Inshallah isa dhufu immoo kana caalaa inuma mootaa jarri qabxii jalqabaatiin kennatani malee giiftiidhaan otuu ilaalame sumatu caala. Abshira akkuma lama mo'ateetti ilaale. Yaa dhugaadha. Anis akkasuma jedhe lakki. Muufiin qabu dhugaa rabbi dubbachuufi. Geemiin dirqama namoota tokko injifatalleedha waan ta'eef akkasumatti fudhadhe. Okay guys, follow ol godhaagaa. Family jajjabeessa manallee follow godhadhaa manni haara yaa. Manni haara gaafa manni kuni dharraa ganu dhiise wannoo goona. Manni kuni dharraa yeroo ganu dhiise dubbannaa taani. Moderator angka punam nak kami tolgal cari silky no itu guys. Guys sorry moderator mana ya ada enam non di moderator angka bu. Congratulations ya titak. Abdi wari Habibi salam no. Wallahi kalau tau guys warri promotion ini ada lega turun dari sini tinaf nih. Warri indah lagi nih lemal jenna kalau tau mama jenna. Reeti yooma miti mo'atteerta haga xiqqishuudha rakkoo teeknikaa santuu kana mara fide tokko sani lammaffaa ammootu osoo geemii dura jalqabdee namatti ergitee ilaaltee jiraatte silaa bar kun marti hin dhufu dura laalle naffaatu Laayibii galle torbee kana keessa laalle samoonni kana anuus ilaalaa ture haddallee kaleessallee magalee waan sirreessamu hin jiru. Imbeita kasila, imbeita rakko isa. Adabbii isaa yeroo muraasa booda akka kaasu natti hime amma. Akkasi. Nama sini galchadhe bar silkiin innaan ta'e staak taate bar silkiin innaan lage. Maka guys silki kani sena silki no ite tu silki kani fi accounti guddaman debe sena gastin di duka game di demale akasi wayu akasi Ya. ya Okay. ya Aye.